gaafa kayrii gorsan gaafa mootuyyuu wantoota akkana bitadhaa jedhanii gatii rakkasaan lafa kaarii 200 bitadhu irratti ijaaradhu jedhee mucaa'ee jechuudha. Ani mana ijaaramaa bitaa jette. Ijoolleen keenya gaafa kayrii isin gorsan gara sharriitti fudhattu. Fakkeenyaaf lafa kaarii 200 argatte jechuun ati waan qabdu lafa san bitattee waggaa tokko gaaftetti dachaa sii dhufa. Yoo ama miliyoona 2 bitte waggaa dhuftu miliyoona meeqa akka bittu beek. Miliyoona 3 itti gurguratta. Isin wantoota isin fayyadu dhiiftanii wantoota isin fayyanne humna keessanii ol maaliif tarkaanfattan? Yeroo ammaa kana lafa seera qabdu kaarii 200 argatta hin jiru. Kaarii 200 hin jiru. Kaarii 200 hin jiru. Kana beeka. Kun immoo akka carraa ta'etti lafti immoo seera qabeessa. Warroonni bitachuu barbaadan welkaam isin jedhee jira. Lakkoofsa kiyyaa sirraa fudhattanii kanaafuu lakkoofsa kiyya isinii maxxansaa na dubbisuu dandeettanii lafti seera qabeessaa yoo ijaaruu barbaadan mahandisa qabaa isin ijaaruu danda'a abbaa isaati. Abbaa laficha abbichi gurguru mataan isaatu mahandisa diizaayinii isaan barbaadaniin ijaaradha jedhee namicha waliin isaa soofnee jira waan inni akka hin jiru jechuudha. Garuu mootuyyuu ati kaarii 200 bitattee 140 yoo irratti ijaaratte kaan immoo gurgurachuu dandeetta. Kaarii 60 isin haa kallu. Ashamaan ka fuuna jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii chaanilee nagaa gootaa alhamdulillah galata rabbi. Hordoftoota kabajamtoota kiyyaa akkam jirtu nagaa jirtu fayyaa jirtu jajjabaatu jecha har'ammoo viidiyoodhaan hin qabadde isinii dhufe akkuma beekamu waa'ee lafaati. Lafti yeroo ammaa kana akka carraa argama. Lafta nama argaa qabu kaarii 200. Kaarii 200 ijoollee wayii dura na gaafatanii turanii waan akkana jedhee gaafadhu turu. Lafti mana qabu lafa bareedaadha seera qaba. Abbaan lafichallee mahandisa. Fakkeenyaaf ati mana miliyoona 5 bittu miliyoona 3 bittu mana ijaarama isa dhuma miliyoona 3 gadi hin argattu. Ijaarama ka xumurame sanuyyuu daangaa irratti lafa gada baadiyyaa irratti. Safarin taamu jette ijoolleen tokko jechuudha. Lafni kuni baay'ee bareedaadha kaarii 200. Yeroo ammaa kana kaarii 200 dhiisati 500 gadi hin jiru. Mootummaan kan beeksisa baas kaarii 500. Hojjettoota mootummaan kan kennu kaarii 500 kan gurguramullee akkasumatti. Kanaaf immoo lafa kaarii 200 argatte akkamitti diitti? Miliyoona 2 fakkeenyaaf yoo lafa kana bitte lafa seera qabu jechuudha. Ati miliyoona 1 irratti ijaaruu dandeetta. Eeshi haa jennu. Lafni kun gaaf waggaa hammam sii dhala. Ati har'a ittiin galtu mana bitteef mana immoo miliyoona 3 miliyoona 4. Kana gadi abadan hin argattu jechuudha. Ati garuu namni keenya garuu gaafa kaarii isin gorsu isin sharriitti fudhatina. Wanti isin fayyadamu akka isin hin fayyadnetti ilaalna. Wanti kun immoo nama fayyada. Lafa bitanii kaan immoo faayidaa guddaa qaba. Lafa seera qabu gaafitee keettis faayidaa guddaa qaba. Akka duraanii caraqaa gurguruun abadan hin jiru. Ammallee caraqaan diigamaa jirani beektu mitiire odeeffannoo kuma qabdu. Bakka bakkatti ammallee warri kararra jiru warri caraqaa qabu irraa diigaa jira. Magaalaa kam keessattuu magaalaa xiqqoo ta'e magaalaa guddaa diigamaa jira. Naannoo kam irrattuu isin lafa seera qabu gaafa argattan irratti cirrisuu qabdan irratti du'uu qabdan. Lafa bittee gaaf keetti akka faayidaa sii qabdu beek akka dhala qabdu beek. Fakkeenyaaf birrii yoo fudhanne birriin baankii warri dhalaan kaa'uu fi warri dhalaan hin kenne garaagarummaa qabaa mitiire warri dhalaa suni birriin isaa 100 haga inni dhalu beek. Faayidaa qaba waa hunduu. Warri dhalarraa bilisa birri isaa miliyoona 1 kaa'e gaafa miliyoona 1 inni miliyoona 5 fudhata. Warri dhalarraa bilisaati beeka. Warri miliyoona 1 kaa'e gaafa baafatu gaafa waggaa tokko birri hammam haga inni isaa dhaltu kana beeki. Miliyoona 1 irratti birri hammam akka dhaltu. Akkasitti fayyadama yaa jamaa isin gaaf kaarii isin sharriitti hin jijjiirin. Mucaan amma lafa kana bitadhuun barbaada mana bitadhee barbaadee lafa kana itti arge kun dhugaa dogongora guddaa qabdi. Gorseellee jira kara keessatti. In ijaarin iyyuu isheen jechuu fakkeenyaaf in ijaarin atu fakkeenyaaf bittee yoo keette waggaa tokkotti dhugaa rabbiin miliyoona 1 dabala. Miliyoona 1 sanii ol dabalaa. Lafti yeroo amma qaalaa jira. Dhugumatti lafti lafa Suudii ta'uuf deema. Suudii keessatti bar haftaamiin akkamtu lafa qaba. Hinjiru lafti qaaliidha jechuudha biyyoota Arabaa keessatti. Akkuma biyya keenyaa kan akka argamu bitachuu hin danda'ani. Isin galee biyyoota Arabaa keessatti Qatar ta'ee Suudii ta'ee lafti xiqqoo Qatarii ma wayyuun. Amma achi keessatti
abbaa qabeenya akkamittu argatan fakkaata malee hojjataa minaaminni uumamni kun Saudi keessatti lafa argatu. Isin immoo wantoonni isin fayyadan kana itti fayyadama itti ciniinnadha. Dhugaa isin jedhe itti ciniinnadha. Kanaaf wanni isin jechuu barbaadu isin galee wanni isin jechuu barbaadu dhugaa Rabbii isin jedha. Waa argate taanan harka qabaatte taanan bitadhu. Wanti har'a bittuuf wanni waggaa kana bittu garaagarummaa qaba. Meeshaa manaatu wanni har'a bittuuf wanni waggaa kana bittu garaagarummaa qaba. Walittuun dhufu yoo isin jedha dhugaa isinitti fakkaata. Walumatti abadan walumatti dhufu. Ani kanaaf waa bitadha kaayadha lafas ta'e bitadhu kaadha. Kilaasin takka warra jiraate makkeena mana malafata kilaasin takka dhaga biyya yoo warra jiraate biyya isa wajji bittee kayitu qabdi. Sababni isaallee maaliif irree gaafa waggaa inni dabalan waan ta'eef 200,300 dabala waan ta'eef hin gowwoomina wantoota namni isin jedhu dhaggeeffadha. Mana bituu hin dandeettu. Ani beeka keessatti ijoolleen biyya Arabaa jedha yaada nama haasofsiisan malee waan kana yoo godha jedhan hin gootan isin beeka. Dhugaa hin gootan hin sodaatan. Na fayyadan jettu. Shamara dhiisaa dhiira meeqa gorsaa ture ani. Yeroo Saudi keessa duritti ijoollee Saudi keessa jira warroota badoo dalagata lafa bitadha kaadha jechaanii ture. Har'a immoo qabsiisuu hin danda'u. Warri gizeessanii sa'aatii gizeessaniitti fayyadamin. Obboleeyyan ta'anii biyya tokko keessa jiraatanii lafa takka otoo hin bitatin jiraachuun hin ulfaata. Gorsaa ture ijoollee hedduu warra akkanumaa walitti daballe akkanumaa walitti wal baranne gara miidiyaa garagaraatti wal baranne gorsaa ture. Har'a garuu isaan achuma jiran. Har'a immoo lafa qabuu hin dandeettu akka gizee duraasan. Gizee duraasan 500,000 300,000 hin bitta 200 hin bitta. Yeroo san magaalaa xixiqqoo keessatti 80,000 mallee bittaa turan. Ijoolleen hiriyoota tiyya bitaa turan. As ana magaalaa xixiqqoo keessatti miiliyoona takka dhufe. Magaalota xixiqqoo keessatti. Warroota isaa gadi warra naannoo fakkeenya magaalota hin jiraa miti. Magaalaa xixiqqoo akka Roobee akka DCs minaamin kun amma kunniin kun amma dabalee jira. Yeroo san odoo bitatanii ati mana magaalaa xixiqqoo keessatti yoo bitte faayidaa guddaa si qaba. Amma dabalaa jira. Amma hin dandeettu. Mana bitu magaalaa xixiqqoo keessatti amma hin dandeettu. Sababni isaallee maaliif dabalaa jira waan ta'eef. Lafti qaalaa jira. Manni kiraa qaalaa jira. Isin agalu. Waa hundu dabalaa jira. Isin agalu. Kanaaf wantoota kanatti fayyadamaa isin jedhee fi gorsa namni isin gorsu jecha namni isin jedhu gaafii waa gaafatanii kufan isina afaan qofa odoon taane gochaan agarsiisa. Wantoota boru si fayyadamu faayidaa keetiif malee namni waan tokko keessaan argatu irraan argatu. Kana isin jechuu barbaada inshallah rabbiin halaafisu. Isinillee isin hamil keessa warroonni mata bitachuu heddanis warroonni lafa bitachuu heddanis hundumattuu carraa sanitti fayyadamaa. Isin jechuu barbaada. Maal isin jechuu barbaada kanuma isinitti dhaamadha. Hama viidiyoo biraatti walitti deemnutti warroonni gaafii garagaraa barbaadan welcome isin jedhee jira lakkoofsa kiyyaa irraa argattanii na dubbisuu dandeettanii. Bye bye.